Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Oro Construction in the Marketing YouTube nageenyi keessan badhaadhaan nuti nagaa jirra. Alhamdulillah. Egaa baga jiraatanii nageenyi keenya bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu jecha akkuma beekamu guyyoota 15 fi sababa garagaraatiif gara odeeffannoowwan kana dura simbiraan gahaa ture addaan kutuun yaadatama jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa galanni rabbinaa ga'u gama keessan deebinee jirra. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan wantoota nuti yeroo asirraa gadi dhiifnu irraa fayyadamaa isiniin jenna. Warroonni miseensa keenya taatanii yerootti nu faana buutanii nu hordofaa turtan share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa like godhaatiin nu jajjabeessa. Akkasiin nu jajjabeessan ammoo gatii qabnaa warroonni bu'aa bayii hedduu nu faana baatanii YouTube keenya sadarkaa kanarraan nu geettan walumaan nageenyi keenya bakka jirtanis sinaa qaqqabu galanni keessan guddaadha. Egaa guyyaa har'aasi akkuma kana dura baratame odeeffannoo tokko qabadhee gama keessan dhufee jira jechaadha. Innis maalidha yoo jettan meeshaalee ijaarsaa mana biyya keenya keessatti gatiin isaa kan yeroo kana maal fakkaata kan jiru jechaadha. Akkuma beekamu ji'oota lamaan asitti meeshaaleen ijaarsa manaa gatiin isaa hedduu tokko dabaluun isaanii yaadatama jechaadha. Kanaaf kanumaan wal qabate gatiin isaa kan kana dura simbiraan gahaa turee fi kan ammaa gidduu garaagarummaan waan jiruuf odeeffannoon kun isin fayyada jedhee yaadeeti jechaadha. Namoonni hedduunis nu gaafataa turtani meeshaaleen gatiin meeshaalee ati himtee kana fakkaata yeroo kanatti ammoo uummanni warroonni meeshaa nuu bitanii gatiin isaa kana jedhu kun maaliif uumame kan jedhan rakkoo kana furuudhaaf jecha odeeffannoo isaa iddoodhaa walitti funaannachuudhaan guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo keenyaatti yoo hordoftan waan baay'ee asirraa hubattu gatii meeshaalee kana meeshaalee ijaarsa manaa jalqabarraa kaasee hanga xumura mana keessan ijaaruudhaaf meeshaalee itti gargaaramtan hunda isaa gatii isaa isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf haalaan isin bira ga'u kanaan gabaa irratti magaalaa kamirrattuu yoo haa ta'u suuqa kamirratti bitachuu itti fayyadamu ni dandeettan jechaadha. Ofii keessanii bitachuu barbaadanis gatii kanaan bitachuu ni dandeettu. Warroonni biyya keessa hin jirre namni biraa bakka bu'uudhaan ijaarsa mana keessanii isin ijaaroo kan meeshaalee kana isin bitu gatii kanaan isin bituu danda'a. Gatii kanaan herreeddanii qarshii nama kanatti kennuu qabdan hamma isaa beekuu ni dandeettanii meeshaa kana gatii kanaan nu biti jechuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf kallattiimaan gara odeeffannoo kanatti seena. Jalqabarratti akkuma isin kaasee meeshaaleen ijaarsa manaa kun mana tokko ijaaruudhaaf meeshaalee hedduudha jechaadha kan barbaachisan. Kanaaf gatiin isaas akkasumatti garaagara yerootti garaagara. Kanaaf irra caalaa meeshaaleen kunniin meeshaalee ekspoortii ta'an jechaadha. Meeshaalee biyya alaarraa galan meeshaaleen sibiilaa kunniin gatiin isaa dhaabbataadha jechaadha. Magaalaa hundarrattuu wal fakkaataadha. Wanta biyya kana keessatti hin oomishamnee fi waan dhuunfatti namni hin oomishne waan ta'eef gatiin isaa wal fakkaataadha jechaadha. Kanaaf kallattiimaan odeeffannoo kanatti yoo isin seensisa jalqabarratti qorqoorroo isin biraan gaha akkuma beekamuu fi akkuma yeroo as dura isin biraan gahaa ture qorqoorroon sadarkaa sadiitu jira jechaadha. Kana filattanii sadarkaa jalqabaa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa sadiin kana keessaa filattanii kan isiniif ta'u kan fedhii keessanii ittiin ijaarachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf sadan isaatu gatii isaa haala amma yeroo kana inni jiruun isin biraan gahaa jalqabarratti qorqoorroon sadarkaa tokkoffaa jechaadha. Magaalaa irratti yookaan ammoo gabaa irratti yeroo kana qarshii 250 jira jechaadha. Qarshii 200 iddoo kamittuu bitachuu ni dandeettani. Kanaaf ji'oota arfan darban dura isin biraan gahee ture. Kanaaf yeroo sanatti qarshii 200 jira. Garaagarummaa hedduutu jidduu kanatti argama jechaadha. Kanaaf yeroo kanatti qarshii 250 qopheessinaan qorqoorroo kana tokko isaa qarshii 250 bituu dandeettan jechaadha. Kanaaf isin qorqoorroo duukii 50 40 60 hamma barbaadanii kana gatii kanaan baay'iftanii yookaan herreega kanaan baay'istanii argachuu ni dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun qorqoorroon sadarkaa lammaffaa irratti argamu qarshii 210 bitachuu dandeettan jechaadha. Tokko isa baay'ina isin barbaachisu gatii laakoo yookaan ammoo herreega kanaan baay'iftanii argachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf qorqoorroon sadarkaa lammaffaa biyya keenya keessatti gatiin isaa qarshii 210 bitachuu ni dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun qorqoorroon sadarkaa sadaffaa yeroo baay'ee namoonni haxirii yookaan dallaa ittiin ijaaruudhaaf akkasumas afoo manaa irratti barandaa ittiin ijaaruudhaaf kan bitan yookaan ammoo kan itti fayyadaman jechaadha. Yeroo kana qorqoorroon kun gabaa irratti tokko isaa qarshii 200 bitachuu ni dandeettanii qarshii 200 jira jechaadha yeroo kanaaf hamma isin barbaachisu isas gatii kanaan yookaan herreega kanaan dhooftanii hamma isin barbaachisu beekuu fi bitachuu ni dandeettan yookaan ammoo qarshii isin barbaachisu qopheessuu ni dandeettan jechaadha. Egaa qorqoorroon sadarkaa 1 2 3 kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture gatiin isaas kana fakkaata. Haaluma isa fakkaatuun meeshaalee ijaarsa manaa keessaa tokko kan ta'e simmintoodha jechaadha. Yeroo kanatti gabaa irratti baay'inaan gatiin isaa kadabalee fi jijjiiramni hedduu kan irratti mul'ate simmintoodha jechaadha. Kanaaf simmintoon biyya keenya keessatti yookaan ammoo naannoo keenya keessatti simmintoo gosa lamatti kan fayyadamu jechaadha. Baay'inaan daangootii simmintoo fi naashinaal simmintoo kan jedhamu isaan kanneen gatii isaa isin biraan gaha jechaadha. Cimina yookaan ammoo ijaarsa manaa keessatti cimina olaanaa kan qaban simmintoo kanneen lamaan jechaadha.
irra caalatti simmintoo liishoo lafarraatti ittiin dalaguuf nu barbaachisu naashinaal simmintoo kan jechaadha gara girgiddaa itti uffisuu fi wantoota garaagaraa ittiin hojjechuudha daangootee simmintoo kanatti fayyadamuu qabdanillee gatiin isaas kana fakkaata jechaadha kan isin biraan ga'u kanaaf simmintoo daangooteen kuntaalli tokko yookaan immoo kiiloogiraamni 100 yookaan immoo qalqalli 2 qarshii 580 jechaadha yeroo kana gabaarratti haaluma fakkaatu naashinaal simmintoon qarshii 560 jechaadha garaagarummaa qarshii 200 qabani daangootee simmintoon qarshii 580 ta'u naashinaal simmintoon qarshii 560 jechaadha kuntaalli tokko yookaan immoo kiiloogiraamni 100 yookaan immoo qalqalli 2 jechaadha. Kanaaf simmintoo hamma ijaarsa manaatti isin barbaachisu kanaan irreeddanii gatii kanaan irreeddanii argachuu kan ammoo qopheessuu dandeettan jechaadha qarshii keessan kanarraa kanaaf ammoo mana luukii hagamii akka ijaaruu barbaadan gama kennuu dhuftanii simmintoo hagamii qarshii hagam akka isin gaafatu ammoo hojjannee gama keessaniin kan gahu nuudha jechaadha kanaaf gaafii keessan yoo gaafatan deebisaa haaluma salphaa ta'een argachuu ni dandeettan jedha gamanumaan haaluma kana fakkaatuun ijaarsa manaatiif kan oolu bolokkeettii ilaalla jechaadha. Bolokkeettiin sadarkaa lamatu kan gosa lamatu jira abbaa 10 fi abbaa 20 seentimeetiraa fi abbaa 15 seentimeetiraa kana jechaadha. Kanaaf abbaan 20 seentimeetiraa qarshii 10 yoo ta'u abbaan 15 seentimeetiraa qarshii 9 jira jechaadha yeroo kanatti naannoo kamittuu ijaarsa mana ijaarrachuu barbaadan gatii kanaan bitachuu fi gatii kanaan argachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf akka meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu magaalaa biraarraa isin dhufuu hin danda'u magaalaa isin dhiyoorraa bitachuu yookaan immoo argachuu ni dandeettan jechaadha haaluma salphaan. Kanaaf bolokkeettiin abbaan 20 qarshii 10 yoo ta'u abbaan 15 qarshii 9 bitachuu ni dandeettan jechaadha. Haaluma fakkaatuun feerroo laalla jechaadha yeroo kanatti gabaa irratti meeshaalee ijaarsa manaa keessaa simmintoo fi feerroo gatiin isaa kan dabalee jiru jechaadha. Kanaaf feerroo sadarkaa hedduutu jira ijaarsa manaa keessatti sadarkaa hedduu kanatti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Abbaa 8, abbaa 10, abbaa 12, abbaa 14 fi abbaa 16 jechaadha sadarkaa tokkoffaa kan mana viillaa irraa jalqabe hanga G+1tti feerroo kanneen itti fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf feerroo kanneen itti fayyadamuun dirqama waan ta'eef gatii isaa beekuu qabna jechaadha. Walitti bu'iinsi nuu fi nama mana keenya nu ijaaru gidduutti akka hin uumamnee fi odeeffannoo kana hordofuun yookaan odeeffannoo kanatti fayyadamuun dirqama jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti tartiibaan yoo isin biraan gahe gatii isaa abbaa 8 ilaalla jechaadha. Abbaan 8 qarshii 280 jechaadha. Beergaan tokko kan ammoo inni beergaa tokko jedhamee gurgurama. Beergaan tokko meetira 12 dheerata jechaadha. Meetirri 12 kun qarshii 280 bitama jechaadha. Kana gabaa irratti abbaan 8 warroonni waa'ee feerroo beektan ni beektan jedheetiin yaada yookaan immoo odeeffannoo isaa kana dura isin biraan gahee jira. Kanaaf abbaan 8 qarshii 280 ta'u abbaan 10 qarshii 440 bitachuu ni dandeenya jechaadha. Beergaa tokko yookaan immoo meetira 12 isa ta'e abbaa 10 miilimeetira qarshii 440 bitachuu dandeenya jechaadha. Kana kolonii manaa fi akkasumas biimii wantoota garaagaraa kanneeniif kan oolu jechaadha. Fi mana G+ yookaan immoo gubbaarratti fooqii sadarkaa takka taatu kan hin qabneedhaaf jechaadha. Sibiila kanatti kan fayyadamnu. Kanaaf gatiin isaa qarshii 440 bitachuu ni dandeenya jechaadha yeroo kana gabaarratti. Haaluma isa fakkaatuun abbaa 12tu jira. Abbaan 12 kun beergaan tokko yookaan immoo meetira 12 kan dheeratu qarshii 620 jechaadha. Yeroo kana magaalaa kamurratti argachuu dandeettan meeshaa kana magaalaa hundarrattuu gatiin isaa wal fakkaataadha jechaadha. Maaliif ekspoortii meeshaalee ekspoortii yookaan meeshaalee biyya alaa irraa galan waan ta'eef gatiin isaa dhaabbataadha jechaadha. Kanaaf qarshii 620 abbaa 12 bitachuu ni dandeenya jechaadha. Yeroo baay'ee ijaarsa manaa keessatti isa kana kan itti fayyadamu mana viillaa fi akkasumas mana saarviisii lafarratti ijaarama kan innis ta'e cimina olaanaa fi furdina giddu galeessa waan qabuuf qarshii 620 jechaadha. Isa kanatti yeroo baay'ee fayyadamna. Haaluma isa fakkaatuun abbaa 14tu jira. Abbaan 14 kun inni tokko kan ammoo beergaan tokko qarshii 850 jechaadha. Qarshii 850 inni tokko qarshii 850 ta'e hamma nu barbaachisu kana ogeessa hirreessifnee yookaan ogeessa nu herreegen qarshii hammam ta'uu danda'a ka jedhu gama kanaan beekuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf tokko isaa qarshii 850 jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun abbaan 16 jira. Abbaan 16 kunis qarshii 1050 jechaadha tokko isaa. Kanaaf hamma nu barbaachisu gatii kanaan herreennee argachuu ni dandeenya jechaadha. Egaa walumaa galatti meeshaalee sibiilli yookaan immoo feerroon sadarkaa 8ffaa irraa kaasee hanga 16 jiran kana fakkaata. Feerroo kana yeroo fayyadamnu jechaadha istaafa kan jedhamutu jira. Kolonii dhaabbata yookaan sibiila abbaa 16, 12 fi 10 kanatti fayyadamne kan isa ittiin hiinu jechaadha. Kiilogiraamaan gurgurama istaafa jedhama. Istaafaan kun kiilogiraamni tokko qarshii 80 jechaadha yeroo kana gabaarratti. Kanas gatii kanaan iddoo kamittuu argachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa haaluma isa fakkaatuuni inni biraa meeshaan biraa mismaara jechaadha. Mismaarris gatiin isaa yeroo yerootti dabala. Meeshaaleen kamuu yeroo yerootti dabala waan ta'eef gatii duraa irraa gatiin kun garaagarummaa waan qabuuf isa simbiraan gaha jechaadha. Kanaaf mismaarri sadarkaa lamatu jira. Gubbaan qorqorroo kan ittiin dhaamuu fi kan gargaddaan ittiin ijaaramu yookaan ammoo qoobii kan qabuu fi kan hin qabne jedhameetiin beekama jechaadha. Inni qoobii qabu
Saanduqni tokko jechaadha saanduqni tokko qarshii 300 bitachuu dandeen isa qorqorroon ittiin dhahamuun samara qorqorroo jedhamee kan beekamu sana jechaadha. Inni kun inni girgiddaa ittiin ijaaru normaaliin kan qoobii hin qabne qarshii 340 saanduqni tokko. Kanaaf mana keenya ijaaruuf saanduqa meeqa nu barbaachisa akka jedhu eega hirreen irra geenne booda kanaan baay'ifne mismaara bituudhaaf mana keenya ijaaruuf yoo barbaanne mismaara bituudhaaf qarshii hammam nu gaha jedhu gamanmaan argachuu ni dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo ashawaadha jechaadha. Ashawaanii yeroo kanatti biyya keenya keessatti siinotiraakiidhaan kan gurguramu siinotiraakiin tokko qarshii 4,700 jechaadha. Kanaafi kana fakkaata innis siinootiraakii hamma sin barbaachisu kanaan herreeddanii argachuu dandeettanii siinotiraakiin tokko qarshii 4,700 jechaadha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kan ijaarsa manaa irratti hundaa'e kanuma hangammaa hordofaa turtani. Odeeffannoo biraas qabadhee yeroo itti aanutti isiniif dhufa waan na waliin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.